yeroo Addaam cubbuu hojjete sana ani bakka sana tureeraa hin turre. Biyya tokko keessatti wal diddaan wal morkiin mul'ata. Qomoo tokko keessatti wal diddaan wal morkiin hin jiraata. Kanaafuu hundee godhattee haa turtu haa jiraattu yoo jenne gad of qabuun barbaachisaadha. Kanaafuu tokkoon keenya dhiisuun barbaachisaadha. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota maatii miidiyaa kunoo har'as mata duree kan biraatiin sagalee waaqayyoo isinii fidee dhufeera. Har'a mata dureen keenya waldiddaa fi walmorkii hiikuudha. Waldiddaa fi walmorkii hiikuudha. Egaa akka biyya lafaa waan baay'ee nutti himaa, waan baay'ee dhageenya. Kanarratti wantoonni baay'ee barreeffamanii jiru. Wangeelli keenya immoo waa'ee waldiddaa fi walmorkii hiikuu maal dubbataa, maal nu gorsaa, maal nutti himata jedhu meen ilaalla. Egaa hojii ergamootaa boqonnaa 15 irratti arganna sagalee kana. Mata dureen kan biraa hojii ergamoota boqonnaa 15f kenname yaa'ii Yerusaalem jedhamee waamama. Egaa waa'ee yaa'ii Yerusaalem kana yookaan waldiddaa fi walmorkii hiikuu mata duree jedhuuni daqiiqaa 12f waliin hin turra. Egaa obsaan nu caqasaa jenna. Kana keessatti taateewwan yookaan taatota baay'ee arguu dandeessu. Isaan keessaa ergamoonni baay'inaan hin argamu jechuudha. Ergamoonni bara sana turanii caasaa mataa isaanii diriirfatanii warri waajjira muummee keessa taa'anii jiru, warri immoo aanaa godinarra deemanii wangeela kana lallaban dhugaa ba'anis hin jiru. Isaan keessaa ergamaan Phaawulos isa tokkodha jechuudha. Egaa ergamaan Phaawulos utuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin ofirratti moosisiin dura inni waan inni amanu ture, waan inni barates, waan ittiin ga'aa ta'es seera yookaan abboommii Waaqayyo Museedhaaf kenne sana raawwachuudhaan eeguudhaan waggaa waggaattis si'a tokko dhaqanii aarsaa qalmaa dhiyeessuudhaanii cubbuu isaanii haguugsifatanii akka deebi'anii beeka. Kanumadha amantiin isaas kan inni itti guddates isuma kanadha, kan inni itti seera barates isuma kanadha jechuudha. Beekumsa guddaa kanaanii yeroo dheeraa ture. Kiristaanota warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin ofirratti moosisan illee ari'ataa ture jechuudha. Maaliif hinaaffaa guddaa kan of keessaa waan qabuuf. Egaa erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin ofirratti moosisee booda garuu dhugaan tokkoon galeef. Dhugaan sun maalidha? Fayyuuni karaa Kiristoos malee karaa biraa ta'uu hin danda'amu. Duraani qajeelina akaakuu sadiidha. Qajeelina Waaqayyoo, qajeelina namaa fi qajeelina Waaqayyoo jennee ilaalla. Qajeelina Waaqayyoo qajeelina isa Addaamii fi duraan kenname sana jechuudha. Hojii malee, dadhabbii malee, xaarii tokko malee qajeelaa ta'uu, fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'anii mudaa malee argamu jechuudha. Inni lammaffaa erga Addaam cubbutti kufe booda qajeelina namaa jedhamee beekama. Qajeelinni namaa kuni nama ofiisaa dadhabee yaaliidhaan qajeelaa ta'uudhaaf yaala jechuudha, hin dadhaba jechuudha. Inni immoo wanta ta'u miti, dadhabbii cimaa of keessaa qaba. Egaa kana erga hubatee booda Waaqayyo Abbaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaatti erguudhaanii cubbuu isaa Addaam nurra kaa'e sana nurraa fuudhee ofirra kaa'ee fannoo irratti fuudhee cinqaarse. Kanaafuu namni kan Kiristoos yoo ta'e inni uumama haaraadha. Inni moofaan darbeera, kunoo waan haaraa ta'ee jira jedhee wangeelli dubbata jechuudha. Phaawulos isa kanatu galeef jechuudha. Isa kana lallaba. Hiriyoonni isaas isuma kana lallabu. Garuu achuma keessaa immoo rakkoon hin badu, rakkoon hin hanqatu. Ergamootuma keessaa warri immoo faallaa kanaa lallaban barsiisan immoo mul'atanii jechuudha. Maal jechaa jirraa? Waldaama tokko keessatti rakkoon hin dhalata. Waldaama tokko keessatti waldiddaan wal morkiin hin dhalata. Biyya tokko keessatti waldiddaan wal morkiin hin dhalata. Qomoo tokko keessatti waldiddaan wal morkiin hin jiraata. Kanaafuu waldiddaadhaaf wal morkii balleessuun matumaayyuu hin danda'amu jechuudha. Qajeelchuu, sirreessuu, karaatti deebisuun garuu hin danda'amu. Kanaafuu barsiisuu sobaa seessumaa dhufa, achuma keessaa dhufa. Barsiisii dhugaas achuma keessaa dhufa. Hiriyoonni Phaawulos kana barsiisutti ka'an. Keessumaayyuu warra ormaa jedhamanii warra waamaman yeroo gooftaa Yesuus Kiristoosiin ofirratti moosisanii akkuma keenya dhagna qabachuu qabu.
Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanuun qofaasaa gahaa miti. Dhaqna qabaanis barbaachisaadha. Dhaqna yoo qabatani malee fayyinni isaanii hin mirkanaa'u jedhanii barsiisu ture. Phaawulos egaa dubbii kana irratti marii taasisee, haasaa taasisee garuu walii galuu dadhabani. Okay, Phaawulos walii galuu dadhabneerraa wal diiguu qabna hin jenne. Walii galuu dadhabneerraa waldaa kana cabsina hin jenne. Walii galuu dadhabneerraa biyya kana dhiisee hin deeman jenne. Walii galuu dadhabneerraa har'aa kaasee qomoo kana wajjin hojjedhu hin jenne. Walii galuu dadhabneerraa garuu mari'achuu dandeenya. Maal goone? Gatteenye. Eessatti? Lafa gurguddoonni jiranitti. Argatanii wal kabajuunis barbaachisaadha jechuudha. Phaawulos hududuuba isaanii dhufe, isaan immoo warra duraan turanidha. Warra utuboolii jedhamanii waamamanidha. Kanaafuu kabaja guddaa kenneef jechuudha. Hayi abbootiin kanaan dura turan isaan sirrii miti. Kanaafuu ani akkam beekutti akka naa galatti akka naa ifettan deema hin jedhu. Hin jedhamu akkas. Maaltu jedhama ree? Abbootiin na dura turanii hojjetaniiru, dadhabaniiru, dhama'aniiru, waan tokko lafa naa kaa'aniiru. Ani immoo isaan irratti maalin ijaara laata? Isaan immoo lubbuudhaan jiru taanaan dhaqanii mari'achuun haasa'uun barbaachisaadha. Egaa ergaa guddaa argachuu dandeessu kana keessaa. Namoonni bara seena kana akka waldaatti, akka biyyaatti, akka qomootti, akka garagaraa, akka waajjiraatti, akka barbaadanitti ilaaluu dandeessu. Waldhabdeen yeroo jiraatu namni battaluma kan ija isaa dura dhufu, kan sammuu isaatti dhufu, wal loluu, okkora kaasuu, waldaa taanaan waldaa diiguu, maabara garagaraa taanaan maabara diiguu, biyya taanaan biyya diiguu, qomoo taanaan qomoo ganuu. Phaawulos garuu maal jedhe? Lakki akkas miti. Abbootiin jiru. Warri nu dura turanii jiru ammayyuu lubbuudhaan ta'anii jiru. Gara Yerusaalemitti ol baanaa jedhe Barnaabaasiin. Sanaan booda waldaan achi jirus namoonni achi jiranis dubbii kanatti hin gammadanii Barnaabaasiif Phaawulosiin gara Yerusaalemitti ol ergan. Yaa'ii Yerusaalem. Waldiddaa fi xiiqii yookaan morkii hiikuu. Egaa gara Yerusaalemitti yeroo deemanii akkasumaan hin deemne. Karaa irratti namoota arganii hundumaatti dhugaa ba'aa wangeela Kiristoos kana dubbachaa deeman jechuudha. Achi yeroo ga'ani abbootiin achi jiran immoo gammachuu guddaadhaan simannaa guddaa taasisanii namoota kana simatan. Gidduu isaanittis hin affeeran. Sanaan booda Phaawulosiif Barnaabaas waan keessa darban, waan hojjetan, waan raawwatan ammuma kanallee gara yaa'ii kanatti yeroo dhufnu namoonni baay'ee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ofirratti moosisanii lubbuun baay'ee fayyeera. Hidhaa garagaraa keessa hiikamaniiru. Dhukkuba garagaraarraa fayyaniiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos humnaan nu duukaa hojjechaa ture jedhanii itti himanii dhimma dhufanis immoo hin dhiyeessan jechuudha. Sanaan booda maal jedhan? Namoonni ka'an. Jalqaba Phexrostu ka'e, Keefaa isa jedhamutu ka'ee dubbate. Yaa jaranaa. Abbootiin keenya waan nutti himani waan baay'ee qabu. Waan nu gorsanii baay'ee qabu. Nutis immoo barsiisneerra lallabneerra. Waan kana malee waan biraa waan isaaniif kenninu hin qabnu. Innis maalidhaa? Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan qajeelaa ta'u. Kanaan ala waan abbootiin keenya ofii isaanii baachuu dadhabani nuti immoo isaan irratti fe'uuni nuuf hin ta'u. Kanaafuu dhaqna qabaan dabalatadha. Amma bakka dhaqna qabaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhachuudha. Fayyuudha. Fayyinni karaa isaa malee karaa biraa hin jiru. Kanuma lallabna kanuma barsiisna dubbate. Obboleessi inni kaan immoo ka'e. Obboleessi inni kaan Fariisota keessaa Gooftaa fudhate tokko immoo ka'e. Lakki dubbiin kun naaf hin ta'u. Maal malee dhaqna qabannaanis barbaachisaadha. Sanaan booda Yaaqoob immoo ka'e. Yaaqoob ka'ee lakki jarana. Dubbii keessan kana dhageenyeerra. Haasaa keessan kanas dhageenyeerra. Wantichi akkas miti. Kanaafuu wantoota 3-4 lafa kaa'uu dandeenya. Xalayaas barreessuu dandeenya. Nagaadhaanis sin geggeessuu dandeenya. Kanaan ala garuu namoota hin dhiphisiisina. Wanti kun immoo nuufis hafuura qulqulluufis gaarii fakkaatee nutti mul'ateera jedhee qabxii 2-3 tokko lafa kaa'e jechuudha. Egaa Phaawulos jala muree kan inni dubbate maalidhaa? Nuti barsiisaa turre fayyinni karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaa akka ta'u barsiisne. Kanatu nu galee, kana hubanne, kanaan fayyine. Namoonni warri kaan immoo gidduudhaa ka'anii lakki dhaqna qabaanis barbaachisaadha. Waan biraa biratti barbaachisaadha jedhanii. Jedheetudha kana kan dhiyeeffate jechuudha yookaan kan dubbate jechuudha. Himanni isaa kana fakkaata ture jechuudha.
Egaa maaliifin kana hundumaa haasa'aa jira keessa deddeebi'een inni har'a himata baay'ee waldoolii keessatti qabaachuu dandeenya. Har'a himata baay'ee lafaa lafatti, manaa manatti, biyyaa biyyatti, godinaa godinatti qabaachuu dandeenya. Garuu mee gadi teenyee haasa'uudhaaf maaltu nu dhowwa? Gadi teenyee mari'achuudhaaf maaltu nu dhowwa? Abbootii bira dhaqani, abbootiin immoo isaan simatani, taa'anii haasa'ani, xalayaa barreessaniif nagaadhaan erganiin. Yeroo ergan immoo dabalata namatti dabalanii achi keessaa jaarsolii waldaa keessaa luboota keessaa silaasfaa itti dabalanii erganii jechuudha. Kanaafuu fayyinni karaa Kiristoos duwwaa. Okay. Yeroo Addaam cubbuu hojjete sana ani bakka sana tureeraa hin turre. Addaamtu cubbuu hojjete anaan cubbamaa na godhe. Ani immoo maqaan koo jijjiiramee cubbamaan jedhame. Addaam yeroo cubbuu hojjete sanatti nuti bakka sana hin turre. Garuu Addaam waan cubbuu hojjeteef nuti immoo ilmaan Addaam waan taaneef cubbamoota jedhamne maqaan keenya yookaan waraqaan eenyummaa keenya cubbamaatti jijjiirame. Sanaan booda'u Yesuus Kiristoos immoo dhufe Addaamni lammaffaa dhufee cubbuu koo ofirratti baatee fannoo irratti fuudhee dhaqee cinqaarsee ati har'aa kaastee qajeelaadha naan jedhe. Yeroo Addaamni duraanii cubbuu hojjete san hin turre waan isa gargaare hin qabu. Addaamni lammaffaa Yesuus Kiristoos dhufee fannoo irratti cubbuu koo fuudhee yeroo cinqaarsus ani gahee hin qabu. Isan gargaarre garuu maal naan jedhe qajeelaadha. Kanaafidha namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha ni jedhame kanarraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu uumama haaraa ta'eera. Gatiin baasu jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun dabalata waan ani ittiin isa gargaaru hin qabu amanuudhaan fayyuu duwwaadha. Namni amantiidhaan karaa ayyaana Waaqayyoo qajeelaa ta'eera jedha wangeelli. Kanaafuu amantii maanii karaa ayyaana Waaqayyoo nan qajeelee jedhee dubbata Phaawulos jechuudha. Kanaan waliigaltee argachuu hin dandeenye jechuudha. Warri kaan dabalata barbaadu, inni dabalatan barbaadu jedhee wangeelli immoo kana dubbata jedhee kanaan waliigalanii egaa caafanii barreessanii erganii fi kanarraa waan meeqa waan sadan arfan tokko barachuu dandeenya. Inni tokko tokkummaa qaama Kiristoos keessatti jiru jechuudha. Kanaafuu namoonni kun waldhabdee isaanii, waldiddaa isaanii dhiisanii akka qaama tokkotti yaaduu danda'an jechuudha. Qaamni kun qaama Kiristoosidha. Bu'aa dhaqnaa qabaachuu dandeenya. Yaada adda addaa qabaachuu dandeenya. Barumsa adda addaa qabaachuu dandeenya. Dugda duubee garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu qaamichi qaama Kiristoosidha. Kanaafuu waa'ee qaama kanaa dudubbachuu qabna. Waa'ee tokkummaa qaama kanaa haasa'uu qabna. Yaada keenya lafa keenye jedhan egaa isa kanarraa baranna jechuudha. Waaqayyo nu gargaaraa nuti akka biyyaatti, akka waldaatti, akka naannoottis taanaani mee waa'ee qaama Kiristoos akka biyyaatti taanaan immoo waa'ee biyyattii Itoophiyaa kanaa haa yaannu, haa ilaallu, akka qaamaatti haa ilaallu. Bu'aan dhaqnaa bu'aa dhaqnaadha walitti hidhuuf qaama ta'a. Inni lammaffaa ogummaa fi qajeelfama barbaadu. Achuma taa'anii achumatti waan murteessine maal godhanii ogummaadhaan warri nu caalanii jiru, warri nu dursanii jiru, abbootiin jiru. Isaanin mariisisnadan. Qajeelfama isaanirraa fudhannadan. Kuni qaana'uu miti. Kuni gadi badii ta'uu miti. Abbootii gaafachuun nama nu caalan, namoota nu caalan, namoota nu dursan iyyaafachuun gadi badii ta'uu miti. Gaafachuun ittumaayyuu ogummaa argachuudha. Ittumaayyuu qajeelfama argachuudha. Ittumaayyuu qaama Kiristoos kana guddisuudha jechuudha. Kanaafuu obboleewwan koo warri kana dhageessanii isinitti hima waldhabdee mana keessaa balleessuun hin danda'amu. Waldiddaa biyya keessaa balleessuun hin danda'amu. Biyya lafaa keessaa balleessuun hin danda'amu. Garuu mari'achuu dandeenya. Kanaafuu warri kanaan dura rakkoo adda addaa qabaatan yoo jiraatanii jaalala gooftaatiin isin gaafadhaa dhaqaa. Gaafadhaa. Saalfii hin qabu. Mo'amuus miti jedheen isinitti hima jechuudha. Inni sadaffaa waldhabdee ayyaanaa fi gadoof qabuun furuun hin danda'ama. Waan amma isinitti hima jechuudha. Ayyaanaa fi gadoof qabuudhaan furuun hin danda'ama. Qaamni waldaa qaama taatee haa turtu yoo jenne. Waldaan Kiristoos kun jabaattee hundee godhattee haa turtu haa jiraattu yoo jenne gadoof qabuun barbaachisaadha. Kanaafuu tokkoon keenya dhiisuun barbaachisaadha. Waan tokkoon sin yaadachiisa. Haadha manaa koo wajjin waggaa 12 moo 13 irraa wal lollee baay'ee wal lollee nan dheekkamee egaa akka abbaa manaa Itoophiyaa kanatti nan dheekkamee waan baay'een jedhee dhumarratti dhaggeeffatee maal naan jette? Ilaamee naan jette. Naan dhaqiitii
gowwaa si lolu barbaadii naan jette. Gowwaa si lolu barbaadii ani si lolu. Egaa jilbeeffadheen boo'een dhiifama gaafadhee sanaan booda wallolleeyyuun beennusuma wallabdee tokko yoo uumame malee amma kana fagaateen dhabu jechuudha. Kanaafuu barbaachisaadha gad of qabuun barbaachisaadha araara fiduudhaaf tokkummaa fiduudhaaf. Inni tokko mo'amuunsaa dirqamadha araara fiduudhaaf jechuu barbaadeeni. Kanaafuu har'a gooftaanii waan baay'ee nutti himeera nu barsiiseera nu gorfateera jedhee nan amanaa. Yeroo kan biraa immoo akkasuma Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyoos immoo kana caalaa sin barsiisa, sin gorsa, sin utubaa, sin bira dhaabbatee inni namannaa horaa bulaa deebanaa.